faayidaa biyyaalessummaa ishee kabachiisuuf tooftaa garaagaraatti hojjettudha. Dhimma kana ilaalchisuun immoo Abdurrazaaq Muhammad akka taanutti xiinxala simbiraan ga'a. Fadhu akkuma tokkosti dippiloomaasiin meeshaa imaammata alaati kan biyyi tokko kaayyoo fi galma imaammata alaa karaa nagaa qabeessa ta'een ittiin hojiirra oolfattudha. Dippiloomaasiin wal dhabdee ittisaa murteewwan idil addunyaa akka fudhataman rakkooleen mariin akka furaman jajjabeessaa marii fi waliigaltee waliin faayidaa biyyoolessummaa eegsisaa akkasumas immoo hariiroo michoomaa guddisuu jechuudha biyyoota lamaan gidduutti. Fakkeenyaaf walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kaasuun danda'ama. Majjii 2024 akka lakkoofsa Awurooppaa waliigalteen wal hubannaa Itoophiyaa Itiyoo Somaalilaandii mallatteeffamee Soomaaliyaa mufachiisee ture. Yoo san Ijiptii fi Eritiriyaan Soomaaliyaa waliin Asmaratti wal ga'uun waliigaltee waloo waliif mallatteessanii Ijipti kaaba Afrikaatii kaatee kan Asmaraa dhuftee loltoota isiis san booda immoo Soomaaliyaaf erguun gaafa Afrikaa shorkeessaa turuun ni yaadatama. Ijiptiin kan hirriba dhoorgee haaromsaa guddicha Itoophiyaa yoo ta'u Asmaraa immoo guddummaa Itoophiyaan baha Afrikaatti qabduun gaaf tokko natti garagalan lama nan bulchitu yaada jedhu qabdi waan ta'eef Itoophiyaan dinagdee fi humna waraanaan jabduu taate arguu hin barbaadu turte Asmaraani. Kanaaf lachan isaaniitu hariiroon Itoophiyaan Soomaaliyaa waliin qabdu gatantarraan saffisaan Soomaaliyaa haallanyeeffachuuf jecha Asmaratti cidha misirroon hin beekamne kan raawwatanii ta'us sadan isaaniitu waliigalteen fedhii biyyoolessummaa biyya isaanii gidduu galeeffatee tabba bahuu hin dandeenye. Maaliif jennaan dippiloomaasiin tapha siyaasaa waliin haala qabatama siyaasa addunyaa waliin jijjiirama deemu giddu galeeffachuun dirqama ta'a. Bu'uuruma kanaan Itoophiyaan Soomaaliyaa waliin ji'a sadaasaa bara 2017 walitti dhufeenya haaromsuun hariiroo dippiloomaasii kan fooyyessite. Waliigalteen isaanii nagaa qaxanaa gaafa Afrikaa mirkaneessuuf tokkummaa cimaa biyyoota lamaanii fedhii lachinuu qixa eeguu danda'u hariiroo wal kabajaa fi wal amantaa irratti hundaa'e irratti waliigalanii. Soomaaliyaan seenaa daldala gaafa Afrikaati bakka tarsimoo irratti kan argamtu yoo ta'u gama amantaatiinis biyyoota Arabaa hunda waliin walitti dhufeenya cimaa qabdi. Sarara daldala Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa wal qunnamsiisuuf Soomaaliyaan qooda olaanaa qabdi. Kanaaf Ameerikaan nageenya Soomaaliyaa doolaaraan kan gargaaraa turteefi jedhama. Biyyi xiyyee daandii daldala addunyaa kana waliin michoomuun faayidaan qabu olaanaadha. Kanaaf Itoophiyaan Soomaaliyaa waliin walitti dhufeenya isaanii kan cimsanii fi jedhu Yuunivarsiitii Ambootti hayyuun saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa seensaa Damsee tarkiyyee dabalatee hedduun biyyoota Awurooppaa Soomaaliyaan akka laaffattus cimtee akka baatus hin barbaadanii. Soomaaliyaan hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu irraa deebiin haaromsuuf kan dirqamteef Itoophiyaan gaafa Afrikaatti biyya dhiibbaa uumuu dandeettu ta'uu isii hubachuu isiitiin jedhama. Beekamtii fi dhageettiin Itoophiyaan qabdu hariiroo Itoophiyaan biyyoota Afrikaa fi addunyaa waliin qabdu cimsaa. Kana jechuun gaafa Afrikaatti Itoophiyaan nagaa buusuun fakkeenyaaf Soomaaliyaatti Sudaanitti kaasuun danda'ama. Kana duras immoo biyyoota Afrikaa akka Ruwaandaa fa'aatti Itoophiyaan loltoota ergitee nagaa buusuu wajjin wal qabatee seenaa Itoophiyaa keessatti immoo Itoophiyaan Kooriyaa kibbaatiif Kooriyaa kaabaa yeroo wal dhabdeen jiruttis waraana isii erguun walumaa gala gaafa Afrikaa keessatti jalqaba seenaa sasiyootu kan immoo Itoophiyaan nagaa biyyoota Afrikaa eegsisuuf biyyoota addunyaas eegsisuuf shoorri qabdu xiqqaa hin turre. Kanaaf immoo gaafa Afrikaatti Itoophiyaan dhiibbaa uumuu irraa kan ka'e Soomaaliyaan hariiroo dippiloomaasii gara fuula isii gara Itoophiyaatti naanneeffattee jedhama. Dinagdee ashaaraa magariisaa jijjiirama qilleensaaf hin jilbiifanne Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaaf hin jilbiifanne tattaaffii gooteen jijjiirama dhufe biyyoota naannawa fakkeenya gaarii ta'uun Itoophiyaan Afrikaa dhageettii akka qabaattu godheetiin jira. Kana malees jalqabumarraa lafa sanyii dhala namaati. Itoophiyaan seenaa dawaasuu kaasnee injifannoo gurraachotaati. Itoophiyaan gaafa Adwaa irratti injifannoon sun kan Itoophiyaa qofa hin taane kan gurraachota Afrikaa maraati, addunyaa maraati. Kanaaf biyyoonni Afrikaa hedduun halluun alaabaa biyyoota Afrikaa hedduu halluu alaabaa Itoophiyaa wajjin waan wal fakkaatu akka wal fakkaatu godhatanii kan bocataniif jedhama. Hariiroo Itoon Niijar wajjin dhiheenya kana walii wajjin uumte immoo kan wajjin waan wal fakkaatu Niijar albuuda yuuraaneemiin baay'ee badhaate.
Uraaniyeemii irraa immoo atoomik boombiitu hojjetama. Biyya kana wajjin hariiroo cimaa kan qabdu albuuda kanarraas fayyadamaa kan turte jalqaba Firaans turani. Firaans qofaa miti kaampaaniiwwan Firaans achaa jiraatan malee Firaansii fi Ameerikaan walii wajjin taaneeti albuuda kanarraa fayyadamaa turani. Albuudni kun nuclear boombiitu kan atoomik boombiitu irraa hojjetame jechuudha. Kanaaf loltoota Firaans of keessaa baastee Niger fuula isii immoo guutumaan guututti gara Itoophiyaan as garagalfachuun Itoophiyaan gaafa Afrikaatti gama misoomaanis gama nageenyaanis dhiibbaan isiin uumaa jirtu wal aanaa ta'uu hubachuurraa kan ka'e Itoophiyaa wajjin dippiloomaasii cimaa uumaa jiraachuu isaati kan hubatamu. Ukraine gama Awurooppaatti gara alatti yoo ceenu immoo Afrikaan ala yoo ceenu jechuun Ukraine kufamni albuudaa qabdu keessaa kanneen akka biriileemii yookaan fi yuraaniyeemii isaan muraasa ta'uun ji'ooloojistoonni Ameerikaa ragaa ba'u jechuudha. Albuudonni kunniin kanneen irraa atoomik boombiitu hojjetama. Walitti dhufeenya Ameerikaa fi Ukraine kan jalqabe bara 1991 bilisummaa Ukraine hordofeeti. Ergasiis Ukraine harka qabee kan asiin ga'e Ameerikaadha. Kunis faayidaa biyyaalessummaa isii kabachiisuu fi qofa akka ta'etu himama. Tokkoffaa irratti ideoloojii yookaan yaadama siyaasaa Soviyeet Sooshaalistii Raashiyaa dadhabsiisuuf Ukraine Raashiyaa irraa adda baanan ilaalcha siyaasaa yookaan ideoloojii yaadama siyaasaa Soviyeet Raashiyaa san dadhabsiisuudhaa fi Ukraine harkatti qabattee Ukrainiin deeggaraa turte Ameerikaa fi akkasumas biyyoonni Awurooppaa. Inni lammaffaa immoo waraana addunyaa lammaffaa booda olaantummaa Raashiyaan gama dinagdeen waraanaa fi meeshaalee waraanaa ammayyaan qabdu dadhabsiisuuf jecha Ameerikaan hariiroo isii Ukraine faana cimsuu kan jalqabdeef jedhama. Kanaaf pirezidaantonni Ameerikaa turan hedduun isaanii qoqqobbii Raashiyaarraa kaayaa turanii. Miilan ammoo kan argaa jirru Trump hariiroon Raashiyaa waliin jalqabe faallaa kanaa ta'uudha kan agarra jechuudha. Kallattii siyaasni addunyaa deemurraa karaa Ameerikaan fayyadamtuuf qofa barbaada jechuudha. Pirezidaantiin haaraa Ameerikaa Trump waraana addunyaa lammaffaa booda pirezidaantota yaadama siyaasaa Raashiyaa cinatti dhiisanii faayidaa biyyoolessummaa Ameerikaa eegsisuuf deeman kun isa jalqabaati. Trump qoqqobbii Raashiyaarraa kaasee tarree biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 kan turan Raashiyaatti dabalee G8 fa yookaan immoo G8 gubbarraa gochuudhaan Raashiyaa biyyoota tarree dinagdeen badhaadhanii si ramada waan ta'eef Raashiyaan waraana Ukraine dhiiftee Ameerikaa wajjin michuu akka taatu kan jedhu Puutiin faana dubbataa turuun isaa ni yaadatama. Kana qofaas miti galaana dinagdee Chaayinaa irraa sodaa qabuuf jecha Ameerikaan yookaan Trump ammaa jechuudha. Trump Raashiyaa wajjin hariiroo cimaa uumaa jiraachuu isaatu hubatama. Kana malees BRICS irraa sodaa qaba Raashiyaan miseensa BRICS waan taateef Raashiyaa BRICS irraa adda baasuufis waan yaadame akka qabudha kan odeeffanne jechuudha. Raashiyaan albuudota sibiilaa dabalatee albuudota qaqqaalii kanneen akka yuraaniyeemii atoomik boombii irraa hojjetamu hedduu qabdi. Kanaaf Raashiyaan gaafa walitti dabalaman gama albuudhatiin illee Raashiyaa irraa faayidaa Ameerikaan barbaaddu olaanaa waan ta'eef akka ta'edha kan odeeffanne jechuudha. Kana qofaas miti waraana Raashiyaa fi Ukrainiin kana keessatti biyyi 33 amma 33 biyyi miseensa neetoo dura 31 turanii 32 amma immoo yeroo kana biyyi tokko itti haaraa makamte 33. Kanaaf Raashiyaan cimina akkamii akka qabdu Raashiyaan biyya tokko taate biyya Awurooppaa 33 faana walloltee hammana dadhabuu dhabuunis Raashiyaan cimina Raashiyaa waan argeef gamanaan immoo galaana dinagdee Chaayinaa sodaarraa kan ka'e Raashiyaa waliin michoomuu akka barbaade kan barbaade ta'uu kan odeeffanne jechuudha. Walumaa gala biyyoonni Itoophiyaan haala qabatamaa siyaasa addunyaa jijjiirama kana keessatti walitti dhufeenya faayidaa biyyoolessummaa isii kabachiisuu irratti xiyyeeffachuun dirqama ta'e jechuudha. Biyyoonni haala qabatamaa jijjiirama siyaasa addunyaa keessa ta'anii faayidaa biyyoolessummaa biyya isaanii kabachiisuuf kan hojjetan ta'uun xiinxala kanaan kaasuun danda'ama. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, kan lafa keessa jiraatu dabalate seera
dheedaareeraa jedhe yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.